dur namarra walirraa ajjeeftanii moo mee manguddoo gaafadhaa dur nama walirraa fixxan moo egaa boleessoo maaluma kana rabbi walirra isin kaa'e maal immoo dubbiin teessan tonuu dibde maali eesh rakkoon teessan maali dhiiroo jara keenya rakkumaan teessan takkanatti gartee akka itti dhalaataatti akka adawwiitti wal barbaaddan khaasatan warri gartee biyyaa bee qoomiin biyyaa baate takara Yamanii fi Suudaanii fi sigalee biyya Arabaatii fi kun keessaa warri akka biyya Arabaa mataa nu nyaate egaa maal taatan bobboleessoo maatti yaanne waan dalagidan kana maaliif itti yaanne waan gootan kana dura gatteessanii maatti yaanne badii gootan tana waan dalagidan tana itti yaada fakkeenya nama tokko hagartee akka malee isin godhe sanuma qabdanii maaliif gartee isan qabmaan qabanne sababaa nama tokkootiin kuni kutaa warraa baluuti kun kutaa baluuti yattanii miskiina waa dalagatu hiitanii cafeeytan gizee feetan shahaada qabsiiftan maaluma qoomiin imtihaana akkanaatu walaa taziru waaziratu wizra ukhraan dhageenye booysin seera rabbii keessa bar namni gartee badii dalage ayyoon badii dalage abbaan kiyyattiin gaafatamu obboleessi kiyyattiin gaafatamu dhiisi waan biraa ilmaan ganda kiyyaa dhiisi ilmaan ganda kiyyaatiif ilmaan kutaa kiyyaa dhiisi warra kutaa kiyyaa dhiisi egaa obboleessoo abbaan kiyyattiin gaafatamu obboleessi kiyyattiin gaafatamu waan an dalage irratti walaa taziru waaziratu wizra ukhraa jee rabbi subhaanahu wa ta'aala dilii lama tokko namni tokko ittiin gaafatamu seera addunyaa keessa akkasi seera addunyaallee yoon beeyne akkasi beeka badii nama tokko dalageen namni biraatti hin gaafatamu ilmaan kutaa tokko gartee waan inni dalageen ha kutaa biraa qabanii haadaanu duduba hidhanii kotaa kunoo laalaa yaanii liiviirra waraabanii kunoo garaan isinaa gubatu kunoo ka goonu laalaa hada gaayaa jahlii irraa maayyeeti والله لما رمايت أكسي إذا نسين يسوري وان كان وانا كان أقولو دلن سوغرتي ربي جل جرتن نمني نمامي وغرتي هم قدتو يسين جنا غرتي ilmaan dardaraati ganaa fuuldura guddinatti haajamtan nama miidhinaa الظلم ظلمات يوم القيامة ظلمين همتو أوركا جرخين يا درجة جيس خينيا تأدو بيتنا الرا إيسا ظلمين تون همتو أتينا مجانا قدتو فما جي قرتيب خلاص خيسا باي وان كان بالله عليك قدافان تون ديمتي منت سلا قرتي أجمت إساني رتي ولي أولتي نجيه بني سخنا قرتي تيك توكي في مال جتني يشير ورابني يشير قل لك إذن خبي يجروني چنكتا خبادي يجروني چنكتا هاتي كذي كسيتي قرتي لفرش الرئيسان قرتي كذي قرتي مال جتي هاتي كسيتي ربايسي هذا ودودو بتي تاني خوبي أفان كيساني شهادا كبسيف تنسن شهادا غندا كبسيف تنسن هاتي او قرتي مال جتي انغم تكريفتي أمي قرتي وان كان لا لنجرو كاميرا فتنا كان الرخايني ورابني قرتي فجأسني من دقا خنيس بنيس من تددوي قرتي خنو جي قرتي منت أركني نمو خنو لا المخي كقرو جران يوسينا قرر اللي اتفيدن خورا الله اتفيدا يخاو بليتي سيتو أركا ورباخنا وخاب براسا ديرسا أركا يخاو haboosaatu arka hangam takarifatan an ummannummaan kun gartee ummanni karaa gartee hay sadiiroo akkas hin jenne biyya teenya tana keessa maaluma qoomii akkamtu biyya bihaasabo
egaa مثلا هو عم براتي سنجنو وان جنو سنقمنو ومن نكون متخينيا أكا قونو سنقمنو إيجا مقادا ولين قمنا إيجا سبب مادا ولين قمنا أكن دين نغرتين تاتو نتي عربو دي سيني من نيو ين تاتو شريعة دور كادا إيجا بوليسو لا دور كاتو باتي غرتي فراجي جيرا ماذا نفعل ونقول نجرت ولما غرفتشو ملئ gaafa isaan gartee wal cinqachuuf gabbaaneetuma gartee firraa yaa jara keenya jechuu nam tokkoon dhagayan hayyuu isaanii hin dhagayan sheeka isaanii hin dhagayan aalima isaanii hin dhagayan lubbuu isaanii hin dhagayan waa takkaa waan takka gartee maal keessa akka jiran hin beektu rabbi sodaadhaa jara keenya waan tana dhiisaa haala kana dhiisaa haalli kun gaagama guddaa isinirra fida dallansuu rabbii isinif fida biitti keessa jirtanillee rakkoo isinirra fiddi aya miidhaan nama kana gartee miitan isin wal miitan kun gaarii miti gaarii miti tanaaf حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وانجي أن النبي صلى الله عليه وسلم إرجما ربي وانجي كلكم بنو آدم جي إذن شفتي المان آدم وآدم خلق من تراب آدم بير راجع آدم بير أممه لا ينتهين قوم وفي رواية أقوام أمنقون هادور كماني قال يفتخرون بآبائهم أبوتي سانيد الدادة أو لا يكونون أهون على الله من الجعلان بومبي قراتي تكتكنتي سغرا غبا غرتي ودان ياتو غرتي أكسي جي نمني غرتي غسوما غندوما أوف ودي غسوما يفتخرون بآبائهم أبوتي سانيد الدادة بومبي غرتي مالغوتو udaan gara gaggalchitu udaan nyaattu bombiyyoo gartee waan urgaawu fuunfatte duutu waan ajaa malee tortora udaan nyaatti akkasanii iyyee namni gartee gosummaa oofu barzamanni ma keessa jirru amma kutaan akkana wal fixaniimi ka kutaa tokkootis shanyummaa wal fixa gandummaa waliin jaalatan gosummaa waliin jaalatan kutaa tokko amma fakkeenya gosaa waliin fedhan namuu cal jedhee tattaabar namuu cal jedhee tattaa ka kutaa tokko gosummaa waliin fedhu gandummaa waliin fedhu kutaa waliin fedhu maal boo imtihaanni kana maal namuu gizee kana cal jedhu kana dhuga seeteeti ka kutaa tokkootis gosummaa waliin fedhan kijibaa إيش ديسان قسمة ديسان ديسان تراني بينا باقيا إلى قديت تيسان بينا كخوتا توكو قسمة غرتي مشاكا والكاه والإنفدان أركا والإنفدان قسمة دان كخوتا تاتو والإنفد gosummaa waliin fedhan akkam godhammee uummata kana as garagalanii duuba gartee warri abaluu gosummaa oofa amaarreen ati mataan kee gosummaa oofta eessa dhiifteetu eessa dhiifte tanaaf milkiin ati milkooytu hin jiru beek lannamu gartee islaamummaarra
gosummaa irra jabeessita islaamummaa irra gandummaa irra jabeessita islaamummaa irra kutaa irra jabeessita silaarra islaamummaa irra jabeessanii islaamummaa waan kana cufan dorkiti kanaafuu islaamummaa moo gosummaa moo gandummaa moo kutaa irra jabeessinoo jette gosummaa mateetii fi kutaa keetii fi gandummaa kee irra jabeessita malee islaamummaa jabeessitu kanaafuu namni islaamummaa keessa gartee ajaja waan islaamummaan jettu namni fudhatu hin jiru jechuu mataa kiyyarraa eegalee akkasi wanni islaamummaan laga biraa jirti nuti illee laga biraa jirti silaa waan islaamummaan nuun jettu dubbii gosummaa dhiisaa nuun jette gandummaa fi kutaa hin oofnu silaa abnaa'ul muslimiin ilmaan muslimaati ka dubbachuu jiruun ilmaan muslimaati ka itti haasa'u jirru kun ilmaan muslimaati كاسر الساتل نباس أكسي توكو خقول كلون جرو به كتاب كورا توكو يقوله أم كورا أول ريبتي نجدا أول ريبتي تبى سيدت أم كورا نمو كرتي خطا غوساساتي في gandasaatii fi kutaa saarra kaagorni godhata kaangoo qabatees waa akka daabba kijiba wani gartee kijiba gartee kamatti waa ufannamu kazzaaba ni kijibanii jechuudha kutaa tokko kanarra wayyaa keettu jiru hin jiru keessaa'u qoomii ta'e akkasi namu baree dubbii tana jechuudha akkas tokko kanarra wayyaa wanni jaamaan jiru gamam nuutu irra wayyaa nuutu maaree irra wayyaa kijiba onlaayinuma kanaa'uu gartee akka gandaatiin akka gosaatiin akka gartee kutaatiin wal deeggaran akkasi kanaafuu dubbiin teenya fagoo nuutu diinirraa fagaate ummata diinirraa fagaate yoo diini deebisan malee rakkoodha iyyaatuma ollaa jechuudha jalumarraa gartee firraa yoo gartee diinumarratti nama kana jabeeysaniituma dhaloota lafaa ol ka'u kana gartee diin irratti yoo jabeeysan malee kuni kutee ummata jabaata galee gaafa rabbi as deebisuufu kana du'aa'uma godhanii fi itti dhiisu akkas kanaafuu jara keenya akkaataan nuti irra jirru haalli nuti keessa jirru akka malee gartee nama yaachisa inshallah duba rabbiin ni tolcha takkallee diinirraa gaafa fagaanne waan cufarraa fagaanne rahmata walii godhuu dhiifne yoo gama diin deebine malee dubbiin teenya gartee qulfiin bikkisiin irraa baddee achirraa akkas inshallah biidhnillah yeroo biraa walitti deebinaa baarakallahu fiikum jazaakumullahu khayr jazaa nagayat assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh